Safuu 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 Seeraa. 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 Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Safuu. Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinitti hin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhatu. Kan kana hordofeetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Adoolessa 22 bara 2011 guyyaa tokkotti biqiltuu miliyoona 200 dhaabuudhaaf karoorfame keessaa dhibbeentaa 20 caalee akka dhaabamu kan taasisan uummanni biyyattii xinnaa guddaatuun jedhin itti hirmaachuudhaan gootummaa tokkummaan kan agarsiistan kan agarsiisne hundi keenya baga gammaddan baga gammanne isiniin jenna. Nagaa sin daganne kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkam jirtu kun sagantaa Safuu Seeraati. Sagantaa keenya Safuu Seeraa OBN sagalee uummataa fi tajaajilli beeksisaa fi bashannanaa naashinaalaanii waliin ta'uudhaan qopheessanii isinii dhiyeessan kunoo qabannee dhiyaanneerra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turtanii sagantaa keenya akka daawwattan akkasumas immoo yaada dhimma seeraa irratti qabdan hundumaa akka nu geessanii fi gaaffii dhimma seeraa irratti qabdanis akka nu gaafattan kabaja guddaan isin affeerra. Egaa jalqaba sagantaa keenyaa kan taasisnu odeeffannoodha. Odeeffannoo keenya har'as kan qopheesse akkuma kanaan dura Illaamoo Dajaneeti. Illaamoo Dajanee toora intarneetii irraa odeeffannoo argatee isin biraan ga'a. Odeeffannoon inni tokko gara Kooriyaa Kibbaa isin geessa, inni kaan immoo gara Ameerikaa. Nu faana turtanii odeeffannoo keenya akka daawwattan. Sana booda immoo walaloos qabnaa akkasumas immoo maal gaafattu dhimma isin gaafattan immoo qaama dhimmi ilaallatu gaafannee kan qabannee dhiyaannee jira. Walduraa duuba sagantaa keenyaa akka daawwattan akka yaada irratti kennitan kabaja guddaan isin affeerraa. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Kan ulfaatiin jirtan qophii keenya Safuu Seeraati. Yeroo odeeffannoo isin biraan geenyu erga qabneetiin jirra. Ammas turtiin keessan waliin haa ta'u. Kooriyaa Kibbaatti dubartiin beekamtii guddaa qabduu fi amantaa kiristaanaa lallabuudhaan fudhama argattee hidhaa cimaa waggoottan 6tiin adabamte. Dhimmichi akkasii Shin Ok-juun mana amantaa Grace Road Church kan jedhamu erga hundeessi bubbulteetti namoota 400 amansiisuun gara Fiijii akka deemanis taasiste. Sababni ishee immoo balaa cimaatu dhufaa jira sana jalaa baraaramuudhaaf gara Fiijiitti baqachuu qabna kan jedhu. Namoonni kunneenis egaa dubartii kana amanuudhaan gara Fiijiitti yogguu imalan akkuma achi qaqqabanitiin paaspoortiin isaanii irraa butame. Yeroo adda addaattis reebamaa turan. Sababni immoo hafuura hamaasiin keessaa baasnaa kan jedhu. Manni murtii Kooriyaa Kibbaatti dubartiin Shin Ok-juu jedhamtu kun to'annoo jala oolchuudhaan maqaa amantaatiin nama dararuu fi maallaqa burjaajessuudhaan himannaa irratti dhiyaate qorachuudhaan hidhaa cimaa waggoottan 6 itti murteessee jira. Shin hongee cimaa jalaa miliquu qabna jettee kan hordoftoota ishee walitiin gara Fiijiitti imalte akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2014tti ture. Achittis lafa liiziidhaan fudhattee gamoo daldalaa irratti ijaarrattee jirti. Wayita kanas hordoftoota amantaa ishee walitiin gara Fiijii dhaqan hojii humnaa hojjechiisaa akka turtedha. Himannaan irratti dhiyaates kan mul'isu. Egaan Fiijii keessatti calbasiiwwan ijaarsaa hedduu kan injifatte yogguu ta'u qulqullina hojiitiinis ministeera muummee Fiijii irraati badhaasa injifachuu isheeti ABC News kan gabaase.
Odeeffannoo keenya lammaffaatiin Ameerikaatti maanguddoon umrii 79 adurree sooruudhaan himataman hidhaan akka adabaman itti murtaa'e. Naansi Segulan bulchiinsa Ohaayootti ollaa isaaniitti namichi adurree horsiisaa ture erga achii badeetii bubbuleera. Maanguddoon kunis adurree waan jaallataniif nyaata kennuufi qe'ee adurrootni keessa jiraatan sanaa fi naannoo sana qulqulleessuuf garuu maanguddoon umrii 79 kun humna hin qaban. Himanni irratti dhiyaates inni tokko kana wajjin kan wal qabatudha. Himannaan biroon irratti dhiyaate immoo adurrootni kunneen erga abbaa hin qabneeti adala malee adurree miti. Seerri bulchiinsa Ohaayootti immoo kun yakkadha kan jedhudha. Mana murtiitti himanni irratti banamee kan dhiyaate. Kanaanis manni murtii bulchiinsa Ohaayoo maanguddoon adurree sooruudhaan himataman kun guyyoottan 10 mana amala sirreessaa akka turan itti murteessee jira. Gabaasichi kan CNN. Odeeffannoon har'aaf qabanne kanumadha. Qophiileen keenyatti fufu ammas nu waliin turtii gaarii. Illaamuu guddaa galateeffannaa kunis jira gaa. Maqaa amantiitiin gowwoomsanii namoota biyyaa godaansisu. Maqaa amantiitiin gowwoomsanii maallaqa fudhachuu, maallaqa ofii hin malle isaanii hin malle fudhachuudha kan dubartiin kun ittiin himatamanii ittiin adabaman jechuudha. Egaa biyya keenya keessas jira waan akkasii kun baay'inaan maqaa amantiitiin iyyuu hin ta'in malee sababa adda addaatiin namoota gowwoomsanii waan hin taane kun siif mala anatu siif beekaa jedhanii gowwoomsanii maallaqa irraa fudhachuun meeshaa garaagaraa irraa fudhachuun inuma jira. Kun hattummaa eeyyamsiisaniiti miti. Eeyyamsiisanii hattu jechuudha egaa. Hattummaa bichi beeku itti manii. Kanaafuu olaantummaan seeraa kabajameera. Namoonni waa miidhaman hin xinnaate hin guddate tun jedhin gara seeraatti waa geessu muuxannoo irraa argatu. Maaliif jennaan ani kanan miidhamee kanin mana murtii deemee himadhu caala kanan baasu kana booda. Fakkeenyaaf namni tokko maallaqa kuma 200 yoo fudhatameera ta'e irraa yoo nyaatameera ta'e yookaan immoo yoo hatameera ta'e yoo gowwoomfamee irraa fudhatameera ta'e kana booda innan baasu jedhee yaada taa'e. Maallaqa inni baasu miti amma rakkoon. Maallaqa inni baasu tun ta'in olaantummaan seeraa kabajamuunsaa isaaf faayidaa guddaadha. Maaliif seerri biyyattii keessa jira waan ta'eef. Namni akkasitiin nama gowwoomse kun adabamuu qaba waan ta'eef. Kan biraa immoo namni biraallee irraa barata. Kunis jira edaa. Nama akkasittiinis nama gowwoomsaa edaa. Kanaafuu kana an of eeggachuun qaba. Akka inni jedhuuf namni sun anarraa barnoota argatu jedhee dhiyeessuu qabaa jechuudha. Kanaaf mana keessanitti namoonni waa gowwoomfamtanii maal hojiin deema kana booda kan hin ta'oo silaa ta'eera deebiseen of arrabsaa jettanii kan mana keessan teessanii olaantummaan seeraa akka kabajamuuf gara seeraa deemtanii seeratti himachuun barbaachisaadha. Dubartiin kun egaa akkasittiin maal nama tokko nama lama miti biyyuma gowwoomsite dubartiin kun waan ta'eef olaantummaan seeraa irratti mirkanaa'eera. Kan biraa waa'ee adurree sanaa argitaniittu adurree maaliif nyaachisuu dhiisteetu himannaa ta'a jennee yaadna malee maaliif nyaachiste jedhanii himachuun xiqqoo ishee namatti bitaacha'a. Garuu gaa seerri seeradha. Bayeera taanaan seerri seerumadha. Olaantummaan seeraa immoo biyya tokko keessatti baay'ee barbaachisaadha. Uummanni qaroomee seera kabaja. Uummanni hayyoomee seera kabaja. Uummanni seeraan hin bulle aadaanis hin buluu jechuudha. Nama aadaasaa, seenaasaa, safuusaa beekutu seeras beekaa, seeras kabaja jechuudha. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba jechaa ammas gara qabxiitti aanutti dabarra. Qabxiitti aanutti yeroo dabarru immoo walaloo isinii dhiyeessina. Walaloo immoo kan nu qindeessee dhiyeessu Kumaa Safaraati. Yoomuu namni kaayyoo namni qabu seexaa gulufee madarba akka farda leexaa hin fiiga hin kaata eenyuu san dhaqqabu humna isaa fixatee karaatti hin dadhabu. Kaayyoof karoorri isaa jalaan gabaabbatu socho'uu dadhabee achuman dhaabbatu akka dhagaa bu'uuraaf akka muka silkii harkaan qabateetu hin gonfata milkii. Kaayyoodhaaf okkolee tiratu iyyuu suuta qaawwi isaan mul'atu bubbulee maguuta.
Kanaafuu daftee ol hin faca'iin akka bukoo qamadii, raftee ol hin ka'iin qoti malee camadii, yookaan immoo daldali yookaan immoo baradhu, karoora baafadhuutii jiruu ofii qaradhu. Malee akka horii baanee galuun fafa, kan karoora hin qabne karaa gubbaatti hafa. Warri booruun beekne dagatee beellama, silaas booruun beekneen qoda bukoon lama, akka waan booruun jirree waan qabarra fixa, booruun moo darbamee gola rakkoo lixa. Kanaaf har'a yaaduudha waan booruu dursanii, akkan galle rakkootti jiruu fi bursanii. Gaafa bultii ijaaruufuu godhatanii kaadhima, itti yaaduun dirqama dhalchuun dura daa'ima. Dhimmi karoora maatii karoora guddaa baachuu, dhimma nama hundumaati dhimma lubbuun jiraachuu. Mana qullaa keessatti ilmaan 10 dhalchanii, yaaduun egaa eessatti rakkoo keessa of galchanii maal nyaachisu buusuudha malee bursa, dhalchanii maal nyaachisu kuusuudha malee dursa. Rakkoo micciiranii of galchanii toora, dursa of jijjiiranii baasanii karoora. Hundaa walii galanii godhatu kaadhima, malee rakkoo galanii maaf rakkisu daa'ima. 20 dhalchanii rakkisuurra fayyaa, tokko bareechanii guddifachuu wayya. Dhalchanii achi gatuun akka qola sigaara, homaama gatiin qabu buusa malee kisaara. Dhalchuu maal fayyada karoora maatiin dhala, dhalchuuf yoo ta'e silaa balfiyyuu raammoo dhala. Seeraan guddisanii baatanii baachisaa, yoo daareffisanii beelofnaan nyaachisaa. Rakkoorraa qabanii baraaranii eelaa, guddisuudha malee guddisa qajeelaa. Kanaafuu yoo feetan yaalammii yaatiru, daa'ima barbaannaan tolfattanii jiru. Waan ittiin guddiftan kaawwannaan falafii, karoora baafannaan guddisuuf dhalafii. Daa'ima fakkii gootaa feetan 20 dhalcha, garuu mana barnootaa keessaa dirqama galcha. Galchuu qofa immoo miti barsiisuudha sirriitti, gaafasicha daa'imman wallaalummaa rirriitti. Yeroon bitanii fi qalamaaf daftara, fedhan injiinarii yoo fedhan doktara, akka isaan ta'anii ga'an bakka guddaa, wajjiniin bu'anii tumsanii gaaf hundaa, kallattii jireenyaa kennuufiidha xiyya, mootiyyuu ta'anii akka bulchan biyya. Hiriyyaan nama ammaa silaa feesbuukiidha, sammuun daa'imaa immoo homaan qabu luukiidha. Feesbuukiin hatamanii qabamanii keellaatti, yeroodhaan gatamanii akka nafne teellaatti. Maatiirraa duudhabanii barumta akkan ariine, chaatiirra toolabanii lafta akkatti hin bariine. Chaatiinis yeroo qaba yeroo fiisaa danda'e, maatiin hordofuu qaba ilmaansaa faana dha'e. Galatooma. Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa, isinitti hin fidin malee. Yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan, manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhattu. Kan kana hordofeetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Sagantaa keenya safuu seeraa keessaa qabxiin tokko maal gaafattuudha. Maal gaafattuu irratti namoonni bakka adda addaatii aanaaleetii ta'uu danda'a, godinaaleetii akkasumas magaalota garaagaraati dhimma seeraa irratti waan gaafachuu barbaadan gaafatu. Sana booda nuti kan kanaan dura gaafatamee nama gaafatu sana bira darbee yookaan immoo isa miliqeera yoo ta'e kanaan dura dhimmi kun gaafatamee akkas jedhamee deebifameera jennee deebisna. Yoo ofii immoo beekna ta'e hubannichi nun taru ta'e nutu deebisa. Yoo kana bira taree qaama biraa gaafatate yookaan seektara gaafatate yookaan qaama dhimmisaa ilaallatu biiroo haa ta'u, eejensii haa ta'u, manneen murtii haa ta'u isaan bira ga'uu qabate immoo isaan bira deemnee gaafannee deebisaa isaanumarraa akka dhaga'an taasisna jechuudha. Maal gaafattu qabxiin jedhu kanarratti xiyyeeffata. Namoonni baay'een maal gaafattuu kana akkasinitti hubattantu xinnoo ishee ibsa waan barbaaduuf isinitti himuu barbaade. Maal gaafattuun kun isa kanadha. Komiin immoo kan biraati. Komii jechuun seerri hin kabajamne, seerri iddoo kanatti cabeera. Anaanii gama seeraatiin qaawwa seeraa jiruun ani kanan miidhame jedhanii immoo inni fidatan immoo kan biraati. Maal gaafattuu mitiin. Inni maal gaafattuutu hin ta'in namni narraa baratu takkaa'u. Lammaffuu immoo
qaawwi jiru sun anaanna miidhe qaawwi seeraa anaanna miidheera kan jedhanii dhiyeeffatamudha. Saganticha akkasitiin akka addaan qoodanii ilaaltanii fi qabxii sagantaa keenya keessa jiru jechuudha. Amma kallattiidhaan gara maal gaafattuutti dabarra. Torban darbee Zakkaariyaas Tolaa magaalaa Finfinneetii waan ati gaafatte ejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa sartifikeeta inni gandatti kennu idil addunyaadhaayi moo isa kana fudhannee immoo federaala dhannee yookaan bakka biraa dhannee immoo ragaa biraa fudhannaa gara biyya alaa fakkeenyaaf deemuudhaaf gara immigireeshinii deemuudhaaf kan jedhu gaafattee turte. Nuti isa kana daayirektara olaanaa ejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa obbo Abdallaa Ogatee gaafanneerra. Isaanis deebii kennaniiru kunooti. Dura idil addunyaadha moo miti ragaan nu kenninu kana jechuun dura tokkoffaa ragaan kunuu maalidha waan jedhu kana waa'ee taateewwan bu'uuraa kana galmeessu maalidha amaloota mataa ofii danda'an qaban tokkoffaan hojiin kun hojii itti fufiinsaan hojjetamu hojii dhaabbiidhaan hojjetamu yeroo tokko hojjetame yeroo tokko hin dhaabatu amala dirqisiisaadhaa qaba seeraan biyya keenya dabalatee biyyoonni hundinuu seeraan hojiin kun galmeessuun faayidaa barbaachisaa akka oolu seerri akka dirqisiisuudha. Kan biraa giloobaalidha. Universal jennee kan idil addunyaadha hojichi biyya tokko keessatti daanga'ee kan hojjetamu osoo hin taane universalidha. Ragaan asirraa maddu kun akka addunyaatitti ragaa tajaajilu akka biyyaalessaatitti akka Afrikaatitti ragaa tajaajiluudha. Kanaaf wanti kun global ta'uu isaa idil addunyaa ta'uu isaa amaloota isaa kanaan kan ibsu yoo ta'u maali ragaan kun eessatti ka jedhu indaanga'u guutuu addunyaa irratti ragaa fudhatama qabu. Biyyoonni hojii kana eegalanii jedhan seeraan eegalanii jedhu ibsanii jiru addunyaan hin beekti. Itoophiyaalleen akkasuma bara 2008 yogguu hojii kana ifaan bakka pirezidaantiin naannootitti pirezidaantiin Itoophiyaa ibsa kennee hojii kana jalqabsiisu biyyoonni Afrikaa hundi hin beeku idil addunyaa irratti hin beekamaa jechuudha. Kana qofaaf ibin gabaasni sadarkaa biyyattiin kun taatee kana galmeessuuti maalirra akka jirtu sadarkaa idil addunyaatitti kan beekamudha. Sababni isaa maalidha? Kanaan dura Millennium Development Goal jennee bahee akka addunyaatittis achiif gochuudhaaf isa galmaan ga'uuf hojjetamaa ture jira. Amma garuu Sustainable Development Goal kan jennu sagantaa misooma itti fufiinsa qabu akka addunyaatitti bahee kana keessa taateen kun taargeettii tokko galma tokko ta'ee achi keessa taa'ee jira. Akka hojjetamu maali faayidaan isaa kan jedhudha. Sababni isaa maalidha? Ragaan bu'uuraa kun hojii hojjetamu hunda ka ittiin medaallu ka ittiin ibsinu maalirra akka jiru ka ittiin medaallu dhugummaa hojii sanii ka ittiin medaallu kenniinsa tajaajilaa hojii misoomaa hunda ka ittiin medaaluu danda'amu ka'umsi isaa ragaa bu'uuraa kana waan ta'eef akka galma guddaa tokkotti qabameeti achi keessatti kan taa'e akka idil addunyaatitti. Kanaaf ragaan nu kenninu akka biyyaalessaatittis akka Afrikaatittis akka addunyaatitti illee fudhatama kan qabudha ragaan nu kenninu kun. Biyya keessattis ta'e iddoo kamittuu sirrummaa isaa qofa kan mirkanaa'u. Dhugaadhaa ejensii kana biraa bahee jira ragaan kun. Moo gama biraatii bahee ragaa sobaati moo miti addaan baasuudhaan ala ragaa dabalataatiin wanni deeggaramu hin jiru. Mana murtii kamittuu dhaabbilee mootummaa bira kamittuu dhuunfaallees ta'e miti mootummaa biratti akka biyyaatittis akka addunyaatitti illee ragaa dabalataatiin hin deeggaramu jechuudha. Maaliif ragaan kun maalummaa nama sanii ibsa. Fakkeenya ragaa dhalootaa yogguu kenninu ragaan dhalootaa sun seenaa fi maalummaa nama sanii karaa guutuu waan ibsu ta'eef isuma qofatu iddoo kamittuu fudhatama jechuudha. Wanni ragaa namaatiinis hin deeggaramu ragaa barreeffamaa dabalataan illee hin deeggaramu. Dhugummaa isaa qofa kan nu biraa bahuu isaa kan adda baafnu. Kanaaf idil addunyaa biratti fudhatama kan qabu qobama isaatitti
ragaa biraatti osoo hin deeggarin iddoo kamittuu tajaajila barbaadamuuf ooluu akka danda'udha ragichi kun kan barbaachisu. Amma immoo gara gaaffii salammataatti dabarraa Shawaayyee Abaate Baahir Daarirraa gaaffii gaafattedha. Baahir Daarirraa garuu immoo afaan Oromoo nan dhagaa sagantaa Safuu Seeraa nan daawwadha nan dhaggeeffadha. Kanaafuu waa'ee ejensii galmeessa ragaa bu'uura hawaasummaa naannoo Oromiyaa yeroo isin dhiyeessitan nan dhagaati. Mee gaaffii kana naa deebisaa jechuudhaan kan gaafattee dargaggeettiidha. Waraqaa fuudhaa heerumaan qaban ture. Fuudhee gara immigireeshinii yeroo deemu deebi'iitii bakka itti wal fuutan sana yookaan immoo bakka ragaatti sii kennan sana deemiitii chaappaatti rukuchiisii kottu mirkaneessii malee nuti hin fudhannu akka immigireeshiniitti naan jedhanii. Haalli kun akkamittiin ta'uu danda'a? Maaliif gara sana deemuun na barbaachise? Asitti maaliif hin xumuru waan jettu gaafatte nuti immoo gara naannoo keenyaatti finnee naannoo keenyattis namni gandaa baafate tokko akkam ta'eetu inni yeroo immigireeshinii dhaqu deebisiitii dhaqi chaappaatti rukuchiisi jedhama. Maaliif akkas ta'uun deddeebiin kun maaliif jiraate kan jennu obbo Abdalla gaafanneerraa obbo Abdallas deebii qabu. Ragaan kun iddoo kamittuu fudhatama qaba yoo jennu ragummaa isaa ragaa biraatiin deeggaru dhugummaa isaa ragaa biraatiin deeggaru osoo hin taane kan itti galmaa'u gandarratti galmaa'a. Gandarraa ka'eet ol dhufa. Amma gandarratti kan galmaa'e sartifikeetiin kenname waraqaan ragaa kenname suni dhugaa ejensii kenna bira galmaa'ee bahuu isaa mirkaneessuu qofa malee dhugummaa ragaa sanii ilaaluudha. Kanaaf dugda duubatti hamma chaappaadhaan dhoofneet yoo immigireeshiniif adeemu sirriidha nu biraa bahee numatu kenneefi jenneet garasitti ergina. So kanaaf amma osoo digitaalaayiz goone sistemni kenna online ta'ee digitaalaayiz ta'e inni illee nafa fuulduraaf sababni isaa nu biraa bahuu qofa asumatti ilaallee sistema kenna keessa ilaallee tajaajila kennuu dandeenya. Immigireeshinii illee hogguu deeme namni achi biyya alaa deemuufis achi yoo deeme sistema keessa dhaqee ilaala. Sistema keessa dhaqee ilaala kun hin taane maaliif hojiin kun hojii ammayyeessuudha digitaalaayiz gochuudha ganaa waan hojjetamaa jiruuf gaafa achirra geenne kunillee hafuu danda'a. Garuu maalidha wanni guddaan asirratti isee kaasu biyyi keenya federaalizimiidhaan sirna federaalizimiitiin bulti naannolee salgan. Nu biratti kan laallu kan nu biraa bahe jenneetiin chaampaan dhoofnee dugda duuba isarratti dhugummaa isaa mirkaneessinuufi isa Oromiyaa keessatti galmeessinu qofa malee naannoon biraa nu bira dhufee nu biratti nu mirkaneessa jechuu hin danda'u. Sababni isaa naannoo mootummaa of danda'u fakkeenya naannoo Amaaraa kan ammatiyyatti mootummaa of danda'u waan ta'eef magaalaan guddittiin isaanii Baahir Daari ejeensiin akka naannoo jiru achi gandarraa hoo galmaa'u isaan achi mirkaneessee gara biyyaatitti erga. Kanaaf kan naannoo biraa naannoo tokko keessatti nu biraa bahee jedhee hin mirkanaa'u. Kanuma keenya wajjin wal qabatee ammasii eddii immigireeshinii geeyas deebi'ee chaappaama qofaaf as deebi'atee mirkanaa'uudhaa fi duruma maaliif mirkanaa'een ergamni maaliif namni deddeebi'a? Ammuma digitaalaayiz ta'uttu. Sababni isaa maal sitti fakkaate namni hubannoo gahaan qabu fudhate gandarraa dhaqee yoo fudhatu isuma kanatu deemeetiin tajaajila argadhaadha. Wanti as deebi'uuf sababni isaa maali? Ragaa sobaa ta'uu danda'a, eddee biraatii bahuu danda'a, fakkeeffamee hojjetamuu danda'a. Forjii amma inni jiru. Kana shakkaniit gara keenya dhugaa ragaan kun isin biraa bahee jedhanii garana ergan. Nu biratti garuu ibin bilbilaan qulqulleessine adda baafne ragaan kun qaama biraa bahee san dhugaa ta'uu mirkaneessine asitti mirkaneessine garasitti ergina. Chaappaama qofaadha miti? Chaappaa qofatu dugda duubatti dhaama. Maarree yeroo kennamu chaappaan maaliif duubaan ittiin godhamu? Durumaanuu dhaamee jira inni ejeensi sadarkaa itti aanu laali. Ganda kan galmeessu. Itti aanee aanaan jira. Itti aanee godinni jira. Naannoon jira. Waan gandarratti galmaa'u sun durumaanuu chaampaan dhaamee kennameera. Chaampaan kun ka ganda saniitii jedheeti qaamni itti aanee jedhu mirkaneessa. Maaliif kana gochuun danda'ame? Immigireeshiniin ragaan foorjidiin ragaan fakkeeffamee hojjetamu haala amma jiru ragaa barreeffama kanaayyuu miti mallaqni fakkeeffamee hojjetama waan ta'eef ittisuudhaaf nageenyummaa biyyaatiif ragaa sobaatiin akka hin dabarre tokkoffaa mirga nama dhuunfaa irratti illee dhiibbaa fida. Diinagdee isaa irratti dhiibbaa fida. Faayidaa nama tokkoo dabarsee kennuu danda'a ragaan kun ragaa sobaa yoo ta'e.
nageenyummaa biyyaa irratti illee dhiibbaa fiduu danda'a. Namni argachuu hin malle, namni biyya tokko deemuu hin malle, namni ragaa harkaan osoo hin ta'in hojjetee kiyya jedhee maqaa namaatiin jijjiiree fiduu danda'a. Maqaan kan jijjiiramuu danda'u mana murtii osoo ta'ee jiru. Kanaaf ragaa foorjidiin sun akka hin hojjetamne laaluuf malee dirqama miti. Seeraan taa'eetiin chaampaan mirkaneessa sadarkaa mirkanaa'aa dhufuu qaba kan jedhu kun seeraan ifatti hin teenne. Ammaaf garuu akka hojmaataatitti waan immigireeshiniin akkasitti nu gaafatu qofaaf sirriidha nu biraa bahee jennee chaampaadhaan dhoofu. Ammas yoo gaaffii qabaattan dhimma seeraa irratti gaafachuun mirga keessanii nuti immoo anaa dhufuun isin simanna. Obbo Abdallaa Ogatee Daayirektara Olaanaa Eejensii Galmeessa Ragaa Bu'uuraa Hawaasummaa Naannoo Oromiyaa baay'ee isaan galateeffannaa ulfaadhaa jenna. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Warra safuu keenya eeggatu, warra seera keenya kabaju, warra aadaa keenya kabajnee seera biyyattiis kabajnee jiraannu nu haa taasisu. Torban kun torban nagaa, torban jaalalaa, torban gurri keenya aagatti dhaga'u, iji keenyas aagatti argu nu haa taasisu. Akkasumas immoo ganna gurraacha kana nagaan ceesisee booqaa birraa akka nu agarsiisu hawwii keenya guddaadha. Sagantaan Safuu Seeraa har'aaf jennee qindeeffanne kana fakkaata. Kan isin wajjin ture ana Zinnaash Olaanii Doorsisii hanga torbanitti nagaatti. Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinitti hin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhatu. Kan kana hordofeetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii Galmeessa Ragaa Bu'uuraa Hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Safuu Seeraa.